beesoo oduu torbee qabadee dhiyaadheetiin jira. Oduu torbee waliin Almunawwar Ahmadiin. Oduu keenya jalqabaatiin godina saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Xaayee keessatti humnoonni addaa naannoo Amaaraa manneen Oromoota Walloo ibiddaan gubuu wajjin wal qabatee lola gaggeeffameen lubbuun namoota baay'ee dabru oduu torbee kana ture. Hokkara guyyoota lamaan dura humnoonni addaa naannoo Amaaraa kaasan saniin bulchaan aanaa Jillee Dhummuugaa fi walitti qaban koree komaandii poostii obbo Jamaal Hassan dhimmicha ilaalchisuun ergaa gabaabaa fuula feesbuukii koominikeeshinii aanaa Jillee Dhummuugaa irratti dabarsaniin lola humni addaa naannoo Amaaraa irratti gaggeessaa jiran raayyaa ittisa biyyaa jidduu seenee dhimmicha qulqulleessaa waan jiruuf tasgabbaa jechuun dhaamsa dabarsee ture. Guyyaa kaleessaa lolli Oromoota Walloo fi hidhattoota naannoo Amaaraa jidduutti gaggeeffamaa ture hammaachuun magaalaa Xaayee keessa lubbuu namaa fi qabeenyi baay'een barbadaa'uu jiraattonni himaniiti jiran. Akka jiraatan magaalaa Xaayee tokko BBCtti himetti magaalaa Xaayee keessatti humni addaa naannoo Amaaraa nama maqaan isaa Ahmad Abbaa jedhamu dukaana isaa keessatti sababa tokko malee erga ajjeesaniin booda lolli kan hammatee jira. Lola guyyaa kaleessaa ganama jalqabee hanga galgalaa adeemsifameen magaalaa Xaayee keessaa yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeefamuu fi baay'een madaa'uu kan himu jiraatan dubbifne kun kanneen ajjeefaman keessatti dubartiin takka akka argamtullee himee jira. Namoonni guyyaa kaleessaa rasaasa humna addaa naannoo Amaaraatiin ajjeefaman guyyaa irraa sirni awwaalcha isaanii raawwatamee jiraachuullee himan. Jiraatan dubbifne kun dabaluun akka ibsetti humnoonni addaa guyyaa kaleessaa duguuggaa sanyii nurratti raawwachuuf ture kallattii hedduun nu marsee ture garuu qabsoo jabaa gooneen booda irra aanuu dandeenya jirra jedhe. Guyyoota lamaan dabran kana humni addaa naannoo Amaaraa aanaa Jillee Dhummuugaa fi Harxumaa Fursii keessatti kallattii afuriin lola banaa jiraachuu kan himu jiraatan dubbifne hanga ganama kanatti hin dhaabbanne jira. Lola guyyaa dheengaddaa kaarraa qoriitti gaggeeffamaa tureen gara uummata Walloo irraa namni Aliyyuu Umar Muusaa jedhamu rukutamee hospitaala Kamisatti yaalamaa turuu gabaasne ture. Ganama irraa raayyaan ittisa biyyaa lola kana dhaabsisuuf jidduu seenus humni addaa magaalaa Shawaa Roobitti irraan konkolaataa baay'een buufamuun yeroo ammaa lolli eegalamee jira jedhama. Kanaaf nama nurraa wareegame awwaallachaa madoo wal'aannachaa gama kaaniin lola ofirraa qorachaa jirra jedhama. Mootummaan naannoo Amaaraa Oromummaa fi Islaamummaa teenya jibburraa kan ka'e lafarraa nu dhabamsiisuuf muratee jira kan jiru jiraatan Jillee Dhummuugaa kun nutis hanga lubbuun jirru ni falmannaa jedha. Dhumarratti dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo keessaa fi ala jirtan lola duguuggaa sanyii nurratti labsamee ofirraa qolachuuf falmaa dhaawaa keessaa jiraachuu keenya hubattanii akkuma ammaan duraa gargaarsan nu cinaa dhaabbadhaa jechuun dhaammatee jira. Jaddabre keessaa humnoonni addaa naannoo Amaaraa aanaa Jillee Dhummuugaa fi Harxumaa Fursii keessatti weerara uummata Oromoo Walloo irratti gaggeessaniin yoo xiqqaate namoonni dhibbaan lakkaa'aman lubbuun dabruu fi gandeen baay'een ibiddaan barbadaa'uun ni beekama. Miidhaalee aanota lamaan keessatti humnoota addaa naannoo Amaaraatiin dhaqqabe kana miidiyaaleen naannoo Amaaraa baa'oo shaneetu miidhaa geesse jechuun uummata Oromoo Walloo maqaa xureessuun Oromoota idil addunyaa jiran biratti mufii uumee jira. Sababa kanarraa ka'uun bulchaan aanaa Jillee Dhummuugaa miidiyaaleen biyyattii aanichatti argamanii rakkoo mudate kana akka gabaasaniif waamicha taasisuun isaanii yaadatama. Eeblee 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo sadarkaa idil addunyaatti bifa garaagaraatiin kabajamuun oduu torbee kana ture. Bara 1980 irraa eegalee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gaafasii kanneen uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuuf afaan qawweetiin gabroonfata raasaa turan ejjennoo tokko irratti cichuun wareegama kafalaniif guyyaan kun yaadatamee oola. Guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kunis bara 1984 irraa kaasee kabajamaa kan ture yeroo ta'u uummanni Oromoo bifa isaa aanjaween haala keessa jiruun wajjin kabajataa erga eegalee ture jira. Eebla 15 bara 1980 keessa hooggantoonni ABO 11 gaan dirree bahaa kan turan dirqama fudhatanii osoo gara Somaaliyaa deemaa jiranu shiftoota Somaaliyaatiin qabamuudhaan bakka lamatti adda qooduuf gaafatamanii Kiristaanaa fi Islaaman gargar bahaa yeroo jaamanitti nuti Oromoodhaa gargar hin baanu jechuun gammoojjii Ogaadeen bakka Shinnigaa jaamtutti shiftootaan dhumuu isaanii seenan kan dubbatu. Hooggantoonni gaafa san dhumanis hayyuu duree ABO gaafasii kan turan Jaal Magarsaa Barii yookaan Bariisoo Waabee itti aanaa hayyuu duree kan ture Damisee Tacaanii yookaan Gadaa Gamadaa Jaal Abboomaa Mitikuu Jaal Iggazuu Bantii yookaan Doorii Jaar Irranaa Qacalee Jaar Marii Galaan Jaal Faafam Dooyyoo Jaal Falmataa Galmoo yookaan Caccabsaa
jaal dhaddachoo boruu jaal dhaddachoo mul'ataa fi qeerransoo dhaabaa ta'uu seenan kan galmeesse dhumaatii hooggantoota kanneenii booda bara 1984 koreen jiddu gala adda bilisummaa Oromoo walitti dhufuun ebli 15 guyyaa goototaa ta'e bara baraan akka kabajamu murteessuun guyyaan kun Oromoo biratti kan yaadatamu eegale. Ebli 15 guyyaa yaadannoo goototaa wayita kabajamutti gootota saba isaaniif lubbuu jijjiirraa hin qabne laatanii dabranii fi kanneen hanga ammatti wareegama kafalanis guyyaan kun kan itti yaadatamudha. Guyyaan gootota Oromoo inni bara kanaatis haala hamaa sababa dhibee koronaa vaayirasii kanaan wal qabate walitti dhufanii kabajachuun waan hin danda'amneef Oromoonni keessaa fi ala jiran bakkuma jiranitti matayyaanis ta'e maatiidhaan ebla 15 guyyaa goototaa kana yaadatanii jiru. Ebla 15 sababeeffachuun Oromoonni baay'een marsaalee hawaasaa irratti seenaa laayifii suuraalee gootowwanii maxxansuun kaka'umsa cimaa uumatii turan. Ebla 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo ilaalchisuun hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawit Ibsaa miseensa dhaabaa waliin jiran wajjin mana jireenya isaanii keessatti jala bultii irraa eegalanii yaadataniiti jiran. Sirna yaadannoo kanarrattis dungoo qabsiisuun kan yaadatan yeroo ta'u waggaa dabre qondaaltota olaanoo ABO yeroo ammaa mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran waliin yaadataati turan. Gama biraatiin yeroo sabboontonni Oromoo guyyaa goototaa kana kabajanitti goobantoonni fi leellistoonni sirna durii qabsoo Oromoo maqaa xureessuu fi sabboontota irratti miidhaa geessisuu itti fufaniiti jiran. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa magaalaa Atnaagoo keessatti dhalattoonni Oromoo 5 mana hidhaa keessaa baafamuun humnoota mootummaatiin ajjeefamuun oduu torbee kana ture. Dargaggoonni baay'een Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti humnoota mootummaatiin erga hidhamanii baafamanii reebichi erga irratti raawwatameen booda sababa ABO deeggartuu jechuun bosona naannicha jirutti geessuun ajjeesuun isaanii waan baratame. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti gochaaleen akkanaa baay'een raawwatamaa kan jiru yeroo ta'u inni tibbana dargaggoota 5 irratti raawwatame itti fufa duguggaa sanyii mootummaan ummata Oromoo irratti gaggeessaa jirudha jechuun namoonni baay'een miidiyaalee hawaasaa irratti gadda isaanii ibsachaa jiran. Dargaggoonni jumlaan iddoo takkatti ajjeefaman kanneenis ebla 15 kan ajjeefaman yeroo ta'u yeroo uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajachaa jiranitti maqaaleen dargaggoota iddoo takkatti ajjeefamanii Adinaan Taajuu, Naziif Muhammad Nuur, Kaamil Jihad, Abaadir Taajuu fi Tamkiin Ahmad ta'uun isaanis ibsamee jira. Akka jiraatan Jimmaarraa dubbifne tokko himutti namoonni ajjeefaman sun waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhamanii warreen ammaan dura hidhamanii turan ta'uu eere wajjira poolisii keessaa gadi baafamanii ebla 15 ajjeefamuu BBS'tti hime. Gochaan kunis aanaa Limmuu Saqqaa magaalaa Atnaagootti raawwatamuu ibsee dargaggoonni haala suukanneessan ajjeefamanis jiraattota aanaa Limmuu Saqqaati. Kanaaf jiraattonni naannichaa gadda keessatti argamu jeem. Ajjechaa kanas raayyaa ittisa biyyaatu raawwate kan jedhu namni dubbifne kun tarkaanfii kanas mana hidhaa keessaa baasanii fageenya kiiloomeetira 4 fi 5 hin caalle irratti fudhatanii jeem. Reeffi dargaggoota kanneenis akka hin kaafamne dhorgamuu hime ummanni sodaa lubbuu isaaniitiif akka hin awwaalamne illee dubbata. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo sosso'aa jiraachuu eere lolli humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti yeroo garaagaratti adeemsifamaa jiraachuu namni hundi ni beekaa jeem. Dhiyeenya kanas caasaalee bulchiinsa aanichaa garii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamanii hidhamuu fi taayitaa irraa kaafamuu kan hime namni dubbifne kun sababa kanaaf haalli nageenya naannichaa hammaataa dhufee jira jeem. Godina Jimmaa aanaalee akka Limmuu Saqqaa fi Limmuu Koosaa keessatti namoota nagaa ajjeesuun itti fufee jira kan jedhu namni kun dhiyeenya kana dabballoonni aanaalee kanneen maqaa sagantaa waraana bilisummaa Oromoo bosona jiran dhabamsiifna jechuun uummata ulee eeboo fi qoncooraa harkatti naquun bosona keessaa fi gandeen keessa bobbaasaa jiraachuu suuraaleen marsaa hawaasummaa irratti tamsa'aa ture ni ifoomsa. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filannoo marsaa jaffaa jawa xabajjii keessa gaggeessuuf jiru irratti qormaanni hamaan isaa mudachaa jiraachuu kan ibse torbee kana keessa ture. Filannoon biyyaalessaa marsaa jaffaan waggaa dabre 2020 gaggeeffamuuf ture sababa dhibee koronaa vaayirasiif jaamee dabarfamee kan ture bara kana wayita dhukkubicha akka malee babal'atee jirutti filannoo gaggeessuuf akka jiru beeksisee ture. Ibsa tibbana boordiin filannoo biyyaalessaa baase ammoo magaalaa Finfinnee dabalatee uummanni kaardii fudhachaa kan jirre ibsee jira. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa adde Burtukaan Miidhagsaa marii dhiyeenya kana gaggeessan irratti biyyattii keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin wal qabatee galmee kaadhimamtootaa fi buufataaleen filannoo akka barbaadameen deemaa kan jirre dubbatan. Buufataaleen filannoo 50,000tti siqan
filattoota galmeessuuf karoorfamus hanga ammatti buufataaleen filannoo kumne 25 qofarratti galmeen filattoota gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Paartileen siyaasaa Oromoo kanneen filannicha irratti hirmaachuuf qophii taasisaa turan addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n dhiibbaalee mootummaan irraan gahaa tureen filannicha irraa hafuun ni beekama. Addi bilisummaa Oromoo waggoota baay'eef mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin waraanaa kan ture karaa nagaatiin qabsaa'uu fulbana 2018 erga biyyatti galee kaasee yeroo jalqabaatiif filannoo biyyaalessa marsaa ja'affaarratti hirmaatuuf qophaa'aa turus danqaalee karaa mootummaatiin isa mudateen filannicha keessaa dhiibamee bahuu beeksisee ture. Filannoo biyyaalessa Itoophiyaa 5 dabran keessatti iddoowwan sochiin filannoo itti oowwanii fi uummanni kaka'umsa itti qabaachaa ture magaalaa Finfinnee yeroo taatu yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessatti hanga ammatti filattoonni 200,000 qofti galmaa'uu ibsee jira. Magaalaan Finfinnee tan uummata miliyoona 5 ol qabdu keessatti namoonni hangi kun galmaa'uun mootummaatti sodaa uumurraa kan ka'e miidiyaalee garaagaraatiin namoonni kaardii filannoo akka fudhatan kadhatamaa jira. Naannoleen Itoophiyaa keessa jiran irra jireessan hokkaraan hamaan keessatti gaggeeffamaa waan jiruuf filannoon keessatti gaggeeffamuuf qophiin akka hin jirretu mul'ata. Naannolee akka Affaar fi Somaalee keessatti galmeen kaadhimamtootaatu kan hin raawwatamin ta'uun beekamaadha. Naannoleen lamaan walitti bu'iinsa daangaatiin humnoota addaa walitti bobbaasuun lubbuu namoota baay'ee dabruu fi qabeenyi barbadaa'uun ni beekama. Bifuma wal fakkaatuun godinaalee Oromiyaa keessa Wallaggaa fi Gujii keessatti galmeen kaadhimamtootas ta'ee filattoota akka hin jirre boordiin filannoo dursee ibsee jira. Filannichaan wal qabatee dabballoonni paartii Bilisiginnaa uummanni kaardii filannoo dirqamaan akka fudhatan taasisaa jiraachuu fi kanneen kaardii hin fudhatin doorsisuu fi hidhuun akkasumas tajaajila hawaasummaa irraa akka hin arganne taasisaa jiraachuu odeeffannoowwan kallattii garaagaraatiin nu dhaqqabaa jiran ni ifoomsan. Qeerroowwan Oromiyaa keessa jiran filannoo dhaabbileen siyaasaa Oromoo keessatti hin hirmaanne Oromiyaa keessatti hin gaggeeffamu irraa qooda hin fudhannu jechuun dubbachaati jiran. Naannoo Tigraay magaalaa Dawaa keessatti haleellaa waraanni Eertiraa namoota nagaa irratti raawwataniin namoonni 3 ajjeefamuu fi 19 madaa'uu Amnesty International gabaasa kan baase torbee kana keessa ture. Amnesty International jiraattota naannichaa wabeeffachuun akka gabaasetti waraanni Eertiraa magaalaa Dawaa keessatti uummata nagayaa kanneen baasee yaabbatanii buufata konkolaataa keessaa ba'aa jiran irratti tasa dhukaasaa banuun miidhaa geessee jira. Haleellaa loltoonni Eertiraa uummata nagaa irratti raawwatan kanaan namoonni 3 yeroo du'an kanneen 19 gaan madaa'anii hospitaalatti yaalamaa jiraachuu ibse. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa itti aanaa Daayirektara Amnesty International kan ta'an Saaraa Jaaksan akka jedhanitti haleellaan ta'ee jaamee uummata nagaa irratti raawwatame seera mirga namummaa idil addunyaa cabsuu waan ta'eef dhaabbachuu qaba jedhan. Lola naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiruun yakkoonni fi sarbamni mirga namummaa mudachaa jiru dabalatee yakkoonni biraa raawwataman irratti qorannaan idil addunyaa akka taasifamu jechuunis gaafatanii jiran. Kanneen haleellaa kanaan miidhaman hospitaala magaalaa Adawaa Don Bosco jedhamutti kan geeffaman yeroo ta'u miidhamtoonni 6 ammoo gara hospitaala Aksumitti dabarfamanii jira. Dhaabbatichi Amnesty International namoota gochawwan raawwatame ijaan arganii fi ogeeyyota fayyaa hospitaalotaa dubbisuun gabaasa bal'aa qindeessee ture. Sarbama mirgoota Tigraay keessatti raawwatamaa jiruuf furmaanni fi itti gaafatamni jiraachuu qaba kan jedhe Amnesty International yakkoota kanneeniif kan biraa qaamonni walabaa qorannaa gaggeessuu qaba jedhe. Dhumarratti Amnesty International mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraatis qorannaa gaggeeffamuu gargaaruun maatii namoonni jalaa miidhamaniif gumaa kennuu qaba jedhe. Oduma wal qabateen golli nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii teessuma eblaa 15,2020 akka ta'e irratti naannoo Tigraay keessatti namoonni 150 beelaan dhumuu hime. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhimma sarbamaa irratti barreessaa itti aanaa fi gorsaa gargaarsaa hatattamaa kan ta'e Maayikil Okook teessuma cufaa manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii eblaa 15 ta'e irratti naannoo Tigraay keessatti namoonni beelaan dhumuu dubbatan. Dabaluunis qondaalli dhaabbatichaa lolli naannoo Tigraay keessatti hanga ammatti deemaa jiraachuu ibsee waliigalteen labsii lola dhaabuu yoo hin jiraanne akkuma ammaan dura sarbamni mirga namummaa raawwatamaa ture ammas daran cimee itti fufaa jira. Lokkoka jalqabaa ji'a kanaa namoonni naannicha keessaa buqqa'anii turan 4 beelaan du'uu odeeffannoon waajjira isaanii dhaqqabu hime. Magaalaa Maqalee irraa gara kibbatti tan argamtu aanaa Oflaa keessatti namoonni 150 beelaan du'uu gabaasan eebla 15 isaa dhaqqabu hime. Haalli kun hunda keenya kan dammaysu ta'uu qaba. Tarkaanfiin dabalataa yoon fudhatamne maaltu akka dhufuu malu mallattoon nutti mul'atedha jedhe. Waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka bahu dhuma ji'a bitootessaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad erga labseen booda haalli jiru ni wayyaa jaamee eegamus
dhaabbata mootummoota gamtoomanis ta'ee dhaabbileen gargaarsa naannicha keessatti bobba'anii jiran waraanni Eertiraa naannicha keessaa akka hin baanin mirkaneeffachuu qondaalli kun ibsee jira. Itti fufuunis Lookook waraanni Eertiraa naannicha keessa jiru uffata dambii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa uffatanii jiraachuu odeeffannoowwan isa dhaqqabaa jiraachuu hime uffata jijjiirratanis yakka haaraa raawwachaa jiraachuu isaanii dhaabbileen garaagaraa gabaasa itti fufanii jiranii jiru. Oduma walqabateen waraanni Eertiraa Tigraay keessatti yakka waraanaa fi sarba mirgoota namoomaa raawwatan ammas naannicha gadhiisee hin baane kan jiru Ameerikaan ragaa qabatamaa qabaachuu ibsuun oduu torbee kanaa ture. Loltoonni Eertiraa raayyaa ittisa biyyaa waliin walitti makamanii Tigraay keessatti akka argaman ragaa argachuu Ameerikaan himtee jirti. Waraanni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa naannoo Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwatan jechuun himataa tan turte Ameerikaan akka naannicha gadhiisee bahus irra deddeebiin gaafachaa turte. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamni Yuunaayitid Isteetsi kamisa dabre ibsa baaseen manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo naannoo Tigraay irratti sagalee tokkoon dubbachuu qaba jechuun gaafate. Ambaasaaddarri Ameerikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Linda Thomas marii san booda fuula Tiwutara isaanii irratti ergaa barreessaniin lolli akka dhaabbatu loltoonni Eertiraa akka bahanii fi sarbaminsi mirga namoomaaf kanneen gaafataman mootummaan Itoophiyaa seeratti akka dhiyeessu yaamicha goonee jiran. Dabaluunis loltoonni Eertiraa waraana Itoophiyaa waliin walitti makaman Tigraay turuuf akka jiran ragaa argannee jirra. Mootummaan Eertiraa waraana isaa hatattamaan Tigraay keessaa akka baasuu qabu gaafatanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa waraanni Eertiraa Tigraay keessa hin jiru jechuun yeroo garagaraatti gabaasaalee dhaabbanni garagaraa baasan dhara jechaa kan turan erga dhiibbaaleen mootummoota addunyaa itti cimee booda waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu amananii akka baasan walii galuun ni yaadatama. Bitootessa 30 booda waraanni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa gara lixa Oromiyaa bobbaafamuun miidhaalee ulfaataa raawwachaa jiraachuu isaanii ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo ibsa tibbana baasenis beeksisuun isaanii yaadatama. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabannee